RSV jechuun respiratory syncytial virus jedhama. Kuni gosa vaayirasii keessaa tokko. Yeroo baay'ee kan inni hubus qaama sirna hargansuu yookaan immoo respiratory system isa jennee Ingiliffaan waamnu kan infect godhu jechuudha. Namoonni qabaman mallattoo akkamii agarsiisu? Mallattoo sadarkaa lamatti hiramu agarsiisa. Inni tokko mallattoo isa salphaa jedhamu yookaan immoo tuujumoo sirna hargansuu isa gubbaa yookaan immoo upper respiratory tract isa jedhu kan infect godhudha. Dhangala'insa sirna hargansuu keessaa inni argamu garmalee baay'ata. Namoonni ni haxxiffatu. Nama qufaasisaa keessumaa qufaasa gogaa sana dry cough isa jennu. Yeroo tokko gurra keessas nama dhukkuba. Ija diimessaa qoonqoo nama nyaata. Inni lammaffaan immoo yeroo infectionichi jummoo sirna hargansiisu isa godaa yookaan immoo lower respiratory tract infection. Inni kun isa cimaadha. Hafuura nama kutuu yeroo tokko qilleensa baasuuf gashuu nama dhorkaa yookaan immoo yeroo tokko xixicha yookaan immoo wheezing isa jedhamu godha. Yeroo garmalee hammaatu immoo acute respiratory distress yookaan immoo dadhabbiinsa sirna qaawumsaa isa jedhamu yookaan ventilator nama geessaa jechuudha. Gara meeshaan hafuura nama baafachiisutti namaan ga'aa jechuu? Kutaa United States keessaa fudhanne akka CDC riippoortii godhanitti bara 2022-23 keessa namoota 60,000 hanga namoota 160,000tu hospitaala keessatti tajaajilama infekshinii kanaan. Inni kun immoo baay'eensaa isa lower respiratory tract infection yookaan immoo turjummii sirna hargansiisuu isa godaa infekti godhu jechuudha. Infekshiniin kun seasonal yookaan immoo waqtiilee eeggatee daddarbudha. Amma fakkeenyaaf biyya kanatti yoo fudhanne baatii onkololeessaa hanga caamsaatti akka weeraraatti ilaalama. Inni kun egaa gara warra kaaba hemisferii jiranii Southern Hemisphere kibbaa warri jiran immoo yeroo qorraa yookaan immoo yeroo bokkaan isaanitti roobu caamsaatii kaasee hanga fulbaanaatti inni kunis akka weeraraatti ilaalama. Namoota biyya handhuura lafaarra jiran immoo yookaan tropical warra jedhaman immoo yeroo rainy season yookaan immoo yeroo roobaa yookaan yeroo qorraa akka weeraraatti argama. Kanaaf dhukkubni kun addunyaa hundumarra jira. Garuu yeroo inni akka weeraraatti ka'u naannoo namoonni jiraatan irraati yookaan qilleensa irratti hundaa'eeti ni jijjiirama. Yeroo baay'ee qorraa fi yeroo bokkaan roobu yeroo sana garmalee akka weeraraatti dhiyaata. Namoonni dhukkuba RSV jenne kanaan caalaatti miidhaman kan umriin hammamiiti? Yeroo baay'ee ijoollee baay'ee hubaa. Keessumaa ijoollee waggaa tokko isaa gadi jiran qaama dhukkuba ittisuu isaanii garmalee waan hin cinneef isaan garmalee miidhamu. Warra severe yookaan immoo dhukkuba cimaa isa jedhamu warra argatan keessaa isaanii. Gara biroon immoo namoota umuriin isaanii waggaa 60 isaa ol ta'e fi dhukkuba adda addaa warra qaban fakkeenyaaf dhukkuba sombaa yeroo dheeraaf danquu danda'u yookaan immoo COPD isa jennu dhukkuba asmaa warra qaban dhukkuba onnee dadhabbina yookaan immoo congestive heart failure isa jedhamu warra qaban dhukkuba sukkaaraa warra qaban dhukkuba kalee akkasuma humna dhukkuba ittisuun isaanii gadi bu'aa warra ta'an warra kaansarii qaban yookaan immoo warra tajaajila kaansarii fudhatan isaan garmalee akka cimaatti dhukkubsachuu danda'u. Namoonni mallattoo dhukkuba kanaa ofirratti argan maal gochuu qabu? Namoonni baay'een qabamu utaalloo faana wal fakkaatu. Garmalee wal fakkaatu. Mana taa'uun baay'ee barbaachisaadha. Namootatti akka hin daddabarsineef garmalee dhukkuba daddarbaa waan ta'eef yeroo qufa'an yeroo haxxiffatan afaanii funyaan isaanii haguuggachuun ni barbaachisan. Gara biraan immoo yoo dhukkuba qabaatan manuma keessatti qoricha dhukkubaa fudhachuu yoo immoo garmalee humnaa ol ta'e cimaa isa jedhamu immoo yoo sadarkaa sanarra geessu ta'e dafanii dooktara isaanii yookaan immoo tajaajilaa isaanii quunnamanii eegumsa gaarii ta'e argachuu isaan mala hin jedha. Very contagious jenna yookaan immoo haala guddaatiin warra darban keessaa sadarkaa tokkoffaarra jira. Kan inni darbu qilleensa irratti darba fakkeenyaaf yeroo haxxiffannu yeroo qufaan akka xixiqqaatti qilleensa irratti hafu namoonni naannoo sana jiran akkuma salphaatti ija isaanii yookaan funyaan isaanii keessa galee isaan qabachuu ni danda'a. Inni lammaffaa immoo close contact jedhama harka wal qabuu wal dhungachuu yookaan immoo namni dhukkuba kanaan qabame yoo inni waan tokko qabate fakkeenyaaf bilbila isaa ta'uu danda'a. Balbala banuu danda'a yoo inni qabate isa immoo namoonni dhaqanii yeroo qabatan salphaatti isaanitti darbuu ni danda'a. Dhukkuba kun akka hin dhufne ittisuudhaaf qorichi yookiin tallaaliin kennamu jiraa?
baruma keessa jirru 2023 keessa biyya Ameerikaa kanatti talaalli lamatu approved ta'e FDA jedhamuutiin fulbaana onkololeessa jalqabee amma namoonni fudhachaa jiru. Inni kun eenyuuf kennama? Namoota waggaa 60 isaa ol ta'an yookaan immoo dubartii ulfa ji'a 8 hanga 9 jiran. Inni kun yeroo dhaan ijoollee isaanii kubicharraa isa eeggatan qaama isaanii keessatti argatu jedhamee waan amanamuuf isa kanatu kennama. Namoonni dhukkuba kanaan qabaman tokkoffaa mana taa'uu qabu. Lammaffaa harka isaanii saamunaa fi bishaaniin yoo xiqqaate hanga sekondii 20tiin dhiqachuu qabu. Sadaffaan harka isaaniitiin fuula isaanii tuquu dhiisuu irraatii of qusachuu qabu. Inni itti immoo nama dhukkuba akkasii qaba jedhamee shakkame sana harka qabachuu dhiisuu. Isaanillee yoo jiraatan akka isaan afaan isaanii fi funyaan isaanii maaskii seennu kanaatiin haguuganii isa kanaan dabarsan. Dooktar Mul'ataa Xaafaa maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Asis galatoomi jaalan.